raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Harka fuunee dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo hashamaa sagantaa keenya dilbata adoolessa 8 bara 2018 qabannee dhiyaanneerra. Haalli magaalaan Bookeessa jiru baay'ee yaaddeessaadha. Uummatni kana deemanii bu'uuraa jiru kan qabamu kan dhiifamu beeku faana kanatu jira. Ijoolleen qabaman hedduu isaanii jiranii wanti beekame jiru amma ona dabarsiisaa hin fudhadhas kan dhiifamu. Ijoollee kana kora bittinneessa Oromiyaatu qabee kora bittinneessa Oromiyaan naasiin jiru uffata kora bittinneessa uffataniiru garuu maaltu isaanii maalummaa isaanii hin beekamu. Fuucuun isaan uffatan kora bittinneessa Oromiyaa fakkaata. Sa'aatii wal fakkaataa irratti opereeshinii isaan hojjetanii ijoollee kana qabanii. Istima loolu jira malee ofiisyoo ilaa yoona bakayyaame obsa isin loola hin barbaadina umajjii jiranii nyaanni biraa jiru obsa maali nama maraata ablee fiiguu jiru maal obsisaa garanaara tokko hattu magaalaa Tilli taa'u maallaqa kannanii ummata ufisee loola seenannu raadhoor ufisee loola seenoo yema booda nu dhufee qawwee xeeyyennu saamuu jiranii biyyaadii hoo qawwee torba nu raasuudha arraa hoo qawwee kudha tokko nu raasuudha. Sagaleen olitti dhageessan odeeffannoo Oromoota aanaa cinaaqsaniif kan magaalaa Amboo irraa odeeffanne keessaa kan fudhatamedha. Guutummaan odeeffannoo kanaaf kan kutaalee Oromiyaa kan biroo keessaa odeeffannee sooduu keessatti dhiyaata. Turtiin keessan hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana ta'uu jechuun kan isin hawwattu keessummeessituun keessan Falmattuu Lammiiti. Oduu keenya guyyaa irraa immoo kan isin dhageessan xiiqii dhugaa isaatii ashamaa. Dilbata arraa ganamaa tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n loltoota mootummaa kunuunfataa wayyaanee irratti fudhateen godina Qellem Wallaggaa Aanaa Gidaamii keessatti danuun ajjeefamuu fi madaayuu himan jiraattonni. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n aanotaa fi magaalota godina Qellem Wallaggaa fi lixa Wallaggaa garaa garaa keessatti deddeebisee tarkaanfii fudhataa turuun akkuma yaadatamu guyyaa arraas tarkaanfii wal fakkaataa loltoota mootummaa kunuunfataa wayyaanee konkolaataa Ooraalii jedhamuun socho'aa turan irratti godina Qellem Wallaggaa Aanaa Gidaamii naannoo magaalaa Burii iddoo Maaracaa jedhamuun beekamutti fudhateen loltoota wayyaanee 27 battala ajjeesuu fi danuu madeessuu kahiman Oromtichi gamasii odeeffanne. Kanattis dabalataan loltoonni mootummaa kunuunfataa wayyaanee yeroo isaan madoof reeffa isaanii fudhatanii deebi'an mataa maree eeguun iddoo gabaa kamisaa jedhamutti tarkaanfii irratti fudhatuun guutummaatti kamancaase ta'uu kahiman Oromtichi gamasii odeeffanne. Yeroo ammaattis magaalotaaf gandeen aanota godina Qellem Wallaggaa fi lixa Wallaggaa danuu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo kabarsiisaa jiruu fi uummata birattis fudhatama guddaa ka qabu ta'uus kaasanii barnooti waraana bilisummaa Oromoodhaan uummata Oromoof kennamaa jirus kaayyoon galma qabsoo Oromoodhaa ka walabummaa Oromiyaa fi ka bilisummaa Oromoo ta'uu akkasumas kan saatta abboomee biyya isaa keessa nagaan jiraatu ta'uu akka taanu kanatti kaasan. Oromtichi godina Qellem Wallaggaa Aanaa Gidaamii irraa odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kennan kun. Kaleessa waraana mootummaa wayyaanee gara Ooraalii lamaa fi reeffii tokkotu gara Gidaamiitti darbee ture. Har'a gaafa isaan gaddeebi'anii naannoo magaalaa Burii kan jedhamu karaa Gidaamii irraan gaafa isaan dhufanii naannoo Maracaa ga'anii waraana bilisummaa Oromoo rukutee gara nama 31 irraa galaafatee kanaan booddee gaafa isaan achas deebi'anii gara naannoo Beegii galan immoo Beegii bukkeetti naannoo
gabaa kamsaa gajjallaa kan jedhamu tokko naannoo sana jira. Achitti immoo warra madoo baatanii deemanii fi warra irra jiran badduu baasee keettiin injifannoo galmeesseera guyyaarra. Walumaa gala gaama konkolaataa meeqa jechuudha kan rukutame? Konkolaataa miti waraana irra jiru sanatu achirratti rukutamee irratti dhuman. Jalqaba shufeera rukutanii karaan booddee hin dhaabbatee karatti deemu wallaalanii waraana bilisummaa Oromoo itti lammuudhaan keettiin waraana wayyaanee akka rutti galaafatee injifannoo boonsaa galmeessee keettiin gammachuu guddaa irratti. Erga tarkaanfiin sun fudhatame booda sochiin achi jiru attam waraanni dhume sunoo kan wayyaaneedha achi kaafame moo naannoo sana jira? Uummata naannoo sanaa irratti tarkaanfiin qaqqabe jira gama mootummaa wayyaaneen? Amma wanti yaadamaa jiru gara oraalii 80 kan ta'utu gara dhiyaa kanaatti ramadee jedhamee kan sodaatamu keessumaa naannoo Gidaamii Qelleen Begii irrattitu xiyyeeffannoo godhe jedhamee yaadamaa jira. Waraana bilisummaa Oromoos kanarratti xiyyeeffannoo laatee hojjechuu fi murtoo godhatee jira. Ammaaf garuu madoo isaanii fudhatanii gara mooraa isaaniitti seenanii jiru. Achi keessaa fakkaataatti gabbaa dhabanii baay'ee sodaachaa jiru. Kan du'e kan madaa'es madoon isaanii guutummaan achuma jiru mooraa keessa. Egaa waraanni bilisummaa Oromoodhaa tarkaanfii fudhataa jira. Gama kabiraan ammoo gama adda addaan waraana bilisummaa Oromoo irratti ololli oofamaa jira. Kan tarkaanfii fudhataa jiru waraana bilisummaa Oromoo iyyuu miti wayyaaneetu maqaa sanaan shira xaxaa jira warra jedhantu jira. Kabiraan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo miidhaa jira ajjeesaa jiras jedhanii warra ololantu jira miidiyaalee garaa irraa akkasumas xiinxaltoonni siyaasaa yookaan rogeeyyiin opiidiyoo biyya keessaa biyyaan baas kanuma haasa'u. Egaa ati naannoo sana jirta. Mee qabatamaan waan jiruuf ololli deemaa jiru kunoo maaliif deemaa jira laata? Kuni uummata Oromoo waan amansiisuuf hin qabu. Kuni akkuma bara dheereffatanii opiidiyoo jedhanii waggaa 27 uummata Oromoo garboomsanii amma immoo abaa'oo tokkoome jedhuudhaanii garbummaa uummata Oromoo itti fufsiisuu barbaadu. Kanammoo uummanni Oromoos ta'ee adda bilisummaa Oromoo fudhachuus hin qabu fudhateef hin jiru. Ejjennoon isaa ammayyuu taanaan qabsoo isaatti fufsiisuudha uummata isaa wajjin wal qabatee malee miidiyaa irra taa'ee namni bilisummaa fide hin jiru. Miidiyaa irra taa'es namni tarkaanfii fudhatee beekuuf hin jiru. Waan isaan jedhan kun hundumtuu uummata Oromootti dhaga'amaa hin jiru. Kaayyoon uummata Oromoo taanaan kaayyoo adda bilisummaa Oromoo taanaan Oromiyaa bilisoomsuudha qabsoon isaa immoo hamma bilisummaatti malee kan miidiyaa irra taa'anii odeessan miti. Oduun akka miidiyaa irraa miti siin jechuu barbaade. Tolega ulfaadhu mee hariiroon waraanni bilisummaa Oromoo wooboodhaa lixa Oromiyaa keessa socho'aa jiruuf kan uummata Oromoo maal fakkaata? Kaayyoon waraanni bilisummaa Oromoo qabatee deemaa jiru kunoo kan Oromiyaa walaboomse uummata Oromoo bilisoomsuu tamoo impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuudha. Mee isa kanas ifoo osoo goote uummata Oromoof ati bakka sana waan jirtuuf. Kuni warri holola akkasii miidiyaa irra taa'anii odeessan ammayyuu warra garbummaa waggaa dheeraattiin uummata Oromoo qindeessanii maayilanii itti fufsiisaa turanidha. Har'as kaayyoon isaanii suni kana uummanni Oromoo dammaqee gaafa irratti baruu amma immoo tokkummaa abaa'oo jedhamee keetti warra kaasee uummata Oromoo ammas garbummaatti gashuudha iddoo ta'ee fi adda bilisummaa Oromoo kan ammayyuu deeggaraan jiru. Kaayyoon uummata Oromoo abbaa biyyummaatii Oromummaa bilisoomsee uummata Oromoo immoo bilisummaa walabummaadhaan jiraachisuudha malee inni isaan odeessan kun ammayyuu wanta uummata Oromoo bukkeetti fudhatama tokko qabu miti dhaga'amaaf hin jiru fudhatamaaf hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo immoo naannoo lixa kana guutummaa keessaa aanaa keessas ta'ee ganda keessas ta'ee akka fedhii isaatiitti hojii mataa isaatii hojjechaa jira. Uummanni deeggaraa jira. Deeggarsa guddaa qabaa humna guddaa qabaa waan sodaatu waan dudduubatti isa deebisuus hin jiru. Egaa gama kabiraadhaan immoo yeroo garaagaraatti fuula feesbuukii fi wantoota adda addaa irratti kan agarru uummata walitti qabanii yeroo isaan barsiisanidha. Yeroo waraanni bilisummaa Oromoodhaa barnoota kana kennu akka qaama hawaasaatti keessatti hirmaattee barattee taasi barsiisaniiru. Guyyaan bukkee ta'e yeroo yeroo irraa malee karaa hundumaa yeroo baay'ee deemee baradheef. Waraanni adda bilisummaa Oromoo kan inni kennaa jiru akkuma fuula feesbuukii irratti toora garaagaraa irratti jiru. Kan inni gochaa jiru Oromiyaa walaboomtee bilisoomteedha. Deebi'ee immoo sabaaf sababni achi keessaa jibbuu miti garuu abbaa biyyummaa fi dimokiraasii uummanni kun qabaachuu qabu, qabeenya uummanni kun qabaachuu qabu, misooma uummanni kun qabaachuu qabu. Qixa kamiin uummanni kun miidhamaa akka inni ta'e ittine kanaan booddee kun immoo akka inni uummata kana irratti miidhaa ta'e waggaa dheeraa uummata kana miidhee jiru. Istoomina godhee keettiin uummata isaa barsiisaa jira. Uummannis kana hubatee kanaaf nuuni hamma dhumaatti isin bukkee dhaabbannaa isin bukkee jirra jabaadhaa wal jabeessanii keettiin uummata barsiisanii uummannis dhaga'ee isaanis uummata dhaga'anii keettiin tokkummaadhaan hojjetamaa jira. Oduu keenyatti aanuun ammoo magaalota godina Shawaa Lixaa kanneen akka Amboo, Gincii fi Finfinnee keessaa dargaggoonni Oromoo lakkoofsaan 11 ta'an loltoota mootummaa kunuunfataa wayyaanee fi kora bittinneessaa Oromiyaan jimaata dheengaddaa yeroo ol fakkaataatti butamuun achi buuteen isaanii dhabamuu himan jiraattonni. Dargaggoonni Oromoo jimaata dheengaddaa magaalota godina Shawaa Lixaa garaa keessaa butaman kun kanneen kanaan dura manneen hidhaa impaayera Itoophiyaa garaa keessatti gidirfamaa turan ta'uu ka dubbatan Oromtichi magaalaa Amboorraa odeeffanne yeroo ammaattis haalli magaalaa Amboo yaaddessaa ta'uu fi
dargaggoonni butaman kunis achi buuteen isaanii kan hin beekamne ta'uu akka taanu kanatti dubbatu. Ijoolleen qabaman illee haqadha. Ijoollee maqaa addaan baafannetu jira. Namoota sadii akka carraa ta'e illee namoota akkas baatota muraasan irra wajjin maadhaa turredha. Ijoolleen akka waliigalatti qabaman ijoollee godina Shawaa Lixaa gara Lixa Shaggar irraa magaalaan Boorraa Cirraa fi Meettaa gubbaarra kan qabaman jiru. Shaamarreen Wasee Taayee kan jedhamtu baatii muraasan dura Qiliinxoo turtee baate. Ammas lammaffaa magaalaa Incimii Meettaa irraa qabamte. Namoota lammeessaa kan jedhamu asinis magaalaa Giincii irraa qabamee akka carraatee namoota lammeessaa jechuun maadhaa ture. Ibn Awaarii Kootti wajjinidhaa ture. Caalaa Bufuu kan jedhamus lammaffaa deebanii magaalaa Bootti qabanii. Namoonni hedduun ibin maqaa isaanii addaan baasuuf ture. Haalli magaalaa immoo keessa jiru xiqqoo yaaddessaa waan ta'eef addaan baasuu hin dandeenye. Yeroo muraasaan keessatti addaan baasuu hin dandeenye. Ijoolleen kun eessa jiru yeroo ammaatti qaamni qabe kunoo adda ba'ee eenyummaan isaa beekameera? Ijoolleen qabaman iddoo isaanii jiranii wanti beekame jiru. Kan mooraa waraanaa Bushooftuu keessa hidhamanii jiru jedha. Kaan immoo bakka infoormeeshinii garaagaraa wanta addaan baasuu hin jiru. Istiirammaa darsii isaanii bira dhufaniiru. Ijoollee kana kora bittinneessa Oromiyaatu qabee. Kora bittinneessa Oromiyaa hin jiru uffata kora bittinneessa uffataniiru. Garuu maaltu isaanii maalummaan isaanii hin beekamu. Fuucuun isaan uffatan kora bittinneessa Oromiyaa fakkaata. Sa'aatii wal fakkaataa irratti opereeshinii isaan hojjetanii ijoollee kana qabanii. Shaamarreen Wasee Taayee kan jedhamtu duraadhaa kan isheen hidhamtee turte. Magaalaan Bootti hidhamtee har'aan gadhiifamti boruutuma jennu haala isaa wallaallee achiin booda immoo opereeshiniitti turte ijoollee guutuu jala qabanii. Amma haalli magaalaa Amboo keessa jirus yaaddessaadha jette. Mee haalli magaalaa Amboo keessa jirtu kan akkamiiti? Haalli magaalaa Amboo keessa jiru wanti isaan haaraa gadi baasanii nuufillee uummataaf illee galaa hin jiru. Wanti isaan addaan baasanii jiru bakka uummatuma kana qabanii gara mandaatti qabudha. Uummatuma kana uummata kaleessa mana dhaadhaa ijoolleen irra deemanii lamaa jaalisi. Uummatuma kaleessa kaan bilisa ba'anii kaan immoo galmeen addaan jettee sababa tokko tokkoo fi mootummaan duraan uummata guursee galmee addaan kun irra jedhee uummata gadi yaasee kan jedhanii qabaa jiranii. Haalli magaalaa Amboo keessa jiru baay'ee yaaddeessaadha. Uummatuma kana deemanii bu'uuraa jiru. Kan qabamu kan dhiifamu beeku waan akkanaati. Egaa kun kana kabiraan ammoo mootummaadhuma amma jiru kanayyuu qaamni kabiraan akka shororkeessaa jiruuf nageenya isaan buusanuu akka faalaa jirutti haasaa jiru. Namoonni hedduunis immoo haasaa jirri kun haasaan immooffamaa jira. Mee ati akka keetti haasaalee karaa miidiyaadhaa qaamota garaagaraan deeman kana Oromoon attamitti xiinxalee ungulaalee kasaaf ta'uuf hin taane attamitti adda baafatee ilaaluu qaba jettee yaadda? Akka waliigalaatti viidiyoon afaan sobaatii fi afaan damma dibattee waggaa 27 mootummaatii balleeffachuu yeroo ammas immoo uummata garbummaa jijjiiraa jirti. Haalli immoo isaan uummata ittiin gorsaa jiran kun garbummaa cimaa uummata Oromoo diriirsuu fi balleeffachuu waliigalanii kan isaan gurgurtaa jiran malee jijjiirama isaan filasanii ilmi Oromoo kaleessa mana dhaadhaa bahee gara mandaatti deebi'uu jechuun seentuu waan jijjiiramni jiradha yaaduu kan maleeffatte. Miidiyaaleen amma biyya keessa galuuf jedhan kunis namoonni immoo indiviijuwaaliidhaanis immoo kaleessa achi bahanii waa'ee tokkummaa Oromoo dubbachuuf yaalaa turanii baaduu jijjiirama jechuun giraamaatikaal cheenjiidha. Wanta biyyaaf jijjiiramni godhudha. Har'atu ilmi Oromoodha. Har'atu ilmi Oromoo duwwatu ilmi Oromoo irraa reebichi dhaabbatiin fonqolchi dhaabbatiin galleera jijjiirama fidees immoo qabsoo Oromoo tibsuudhaaf jechuun waan biraadha. Kun immoo qabsoos miti. Qabsoonis immoo akkasii warri immoo kumpilisummaa dhadhanii galan itti yaadanii mootummaa wajjin walii galanii garee mootummaa ta'anii uummata Oromoo irratti sharagarsiisuudhaaf kan yaadamedha malee jijjiiramni kanaa hin jiru. Ammas wanta akka dhuunfaatti jedhu uummanni Oromoo tokkummaadhaan garbummaa kana ofirraa cabsuu fi qabsoo keenyatti fufuu qabna. Kanaafiyyuu akka waliigalaatti Oromoon haasaa qaamota garaagaraadhaan deemu kanaaf osoo gurra laanne tokkummaa isaa sana jabeeffatee warraaqsa isaa jabeessuu qabaadha kan itti jettu. Of course. Uummata Oromoo kan baasuu fi qabsoo Oromoo kan galmaa gahuu danda'u tokkoof tokko qabsoon Oromoo ilaalcha tokko qabaatedha. Miidiyaaleen immoo gama dhaabbatanii as haasa'an miidiyaaleen immoo qaama mootummaa keessa galanii galli irra biyya keessa irra jijjiiramni bifa jedhanii warreen Oromoo irratti du'a labsanii fi warreen garbummaa Oromoo irratti diriirsan hundaatti kan hin qabnedha. Kanaaf uummanni Oromoo tokkoof tokko yaada isa jijjiiree qabsoo isaatti fufuu qabudha malee kun jijjiiramaa jira. Lixa Oromiyaa gaara Abbaa Seenaa iddoo Joogiriis jedhamutti daandiin cufamuudhaan gochaan saaminsaas karaa hawwatamaa ture ta'uun akkuma yaadatamu gochaa saaminsaa kanas karaa hawwataa turan qaamota mootummaa kunuunfataa wayii aaneen ijaaraman ta'uu himan jiraattonni. Tibba kana lixa Oromiyaa gaara Abbaa Seenaa iddoo Joogiriis jedhamutti daandii cufuudhaan himaltoota saamaa akka turan dargaggoota qaamota mootummaa kunuunfataa wayii aaneen ijaaraman ta'uu fi tokko isaaniifis gocha ammeenyaa kana akka raawwataniif qarshiin biyya sanii 8,800 kakafalameef ta'uu
Odeeffannoo maddeen keenya gamasiirraa arganneen beekuun yoo danda'amu yeroo ammaatti dargaggoota gocha ammeenyaa akkasii raawwataa turan sana qeerroon Oromoo magaalaa Naqamteef magaalaa Gimbii itti bobba'uun ka to'atan ta'uu fi dabalataanis guyyaa kaleessaa achuma godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii keessatti qaamonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee meeshaa waraanaa mana jiraattotaa keessa kaayuudhaan akka waan kasaanii ta'etti waliin qabanii mana hidhaatti ka darbataa oolan ta'uu hima. Oromtichi magaalaa Gimbiirraa odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kenne kun. Naannoo Gaarabbaa Seenaa Joogir iddoo jedhamu irratti namni tokko gara 8,800 itti hiruudhaanii daandii cufuudhaan uummata baay'ee gidirsaa kan turanidha jechuudha. Booda keessatti bakka haalli isaan ittiin hojjetan kun qeerroon Gimbii irratti baruudhaanii wal gurmeessee guyyaa kaleessaa dhaqee daandii kana bansiisee warroottan kaan immoo qabsiisee gara Gimbiitti as fideera jechuudha. Haaluma kanarratti hundaa'ee gaafa namootaan kana qoratamanii humnootni wayyaanee akka isaanii 8,800 harkatti kennanii kana gochisiisanii jechuudha. Nama kanaan dura loltuu wayyaanee turedha kan wanta kana gurmeessee ijoollee naannoo sanaa walitti qabuudhaan daandii cufsiisaa ture. Kan birrii hiruufis namticha kanadha jechuudha. Namtichi kunillee guyyaa kaleessaa utuu inni Naqamteetti nyaata ajajatee taa'ee nyaachaa jiru humni Oromiyaa poolisii hoteelatti qabanii amma namni sunillee to'annaa jala oolee qoratamaa jira jechuudha. Kanaaf uummata baay'ee gidirsaa, uummata baay'ee rakkisaa kan turanidha jechuudha namoonni kun. Amma namoonni muraasillee qabamanii Gimbii dhufanii jiranii yaada isaanii kennaa jiru. Namtichi amma maallaqa ijoolleedhaaf kennee gurmeessee waan kana duuba jiru kan loltuu wayyaanee ture jettee maqaan isaa jedhama. Maqaa abbaasaa ta'uu yookaanis immoo maqaasaa ta'u malee takkaalliin nama jedhamudha jechuudha. Takkaalliin of keessaa qaba. Loltuu wayyaanee kan kanaan dura achi hojjetaa ture amma dhokatee dhufee iddoo kana galee kana hojjetaa jira. Namni bilisummaa Oromoo kan hojjedhaa jedhee alaabaa harkatti miidhagaa callee mormatti kaawwataa. Kanaan uummata gidduu deemaa uummati naannoo sanaa kanallee hin beeku ture. Booda keessa garuu ijoollee walitti gurmeessuudhaan birrii kennuufiidhaan wantoota garaagaraa gaafa inni hojjechuu jalqabu uummanni dammaqee gara qeerroo Gimbiitti achi as gaafa daawwatan qeerroon Gimbii tokkollee katama keessatti hafeera kan hin jedhamne iddoo sanatti argamuudhaan guyyaa kaleessaa gara waqtii booddee kan karaa kana bansiisanii jechuudha. Magaalaa Naqamteettis kan hidhamanii jiran jiru kan qabamanii Gimbii jiranis jiru jedhama. Magaalaa Gimbii kan jiran lakkoofsaan hagam ta'u kan amma ammaatti qabatamaan beekame. Kan qabatamaan beekame lakkoofsi isaanii naannoo 8-10 gidduuttidha jechuudha. Isaanis ijoollee dargaggoodha kan isaan itti dhimma ba'anii baay'inni isaanii kanaa ol kan caalu warri kaan immoo suuta qoratamaa jiru. Kan biraan immoo sanbata duraa kana magaalaa Gimbii iddoo garaagaraatti mana namootaa keessa meeshaalee waraanaa fi wantoota garaagaraa kaa'uudhaan akka waan ijoolleen meeshaan kun waliin qabame qaama bilisummaa Oromoo ta'anitti qabanii dhiyeessaa jiru jedhama. Mee kana maal quba qabda? Eessatti waan kun raawwateerra? Namoonni meeshaa mana namaa keessa kaa'anii akka wanta meeshaan mana isaanii keessatti qabameetti kan hojjetaa jiran guyyaa har'aatti naannoo goda mannaariyaatti kan wanti kun baay'inaan raawwate mana keessa kaa'uudhaanii sababii ka'an jiran immoo dudduubaan nama biraa erganii wanta kana hojjechiisan yookaan kan hojjechiisu immoo qaama wayyaanotaati jechuudha. Isaanuma keessaati maleessa qaama addaa miti. Eenyu akka kana godhu yookaanis immoo maaliif akka isaan kana godhan gadi fageenyaan maqaa isaanii wajjinillee kan qorachaa jirrudha. Kanas immoo yeroo dhiyootti kan bukkee geenyee ifa baafnudha jechuudha. Oduu keenyatti aanuun ammoo lolli weerara daangaaf duguuggessi sanyii liyyuu poolisii Sumaalee mootummaa koloneeffataa wayyaaneen hidhatanii fi loltoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen ilmaan Oromoo irratti geggeeffamaa ture ammas daran jabaachuun godina Booranaa Aanaa Moyyaalee bakka Caamuq jedhamutti lolli kun guyyoottan 3 kanaaf walitti fufiinsaan kan geggeeffamaa jiru ta'uu himan jiraattonni. Lola guyyoottan 3 kana walitti fufiinsaan geggeeffame keessatti ilmaan Oromoo 5 wareegamuu kan himan Oromtichi magaalaa Moyyaalee irraa odeeffanne tokko akka jedhanitti dabalataanis lolli kun aga kaleessa galgalaattis kan itti fufee jiru ta'uu fi Oromoonni Booranaas walii dirmatuudhaan tarkaanfii fudhataniin liyyuu poolisii Sumaalee hedduu akka ajjeesaniif meeshaalee waraanaa danuus akka booji'an akka taanu kanatti dubbata. Oromtichi magaalaa Moyyaalee irraa odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kenne kun. Warri liyyuu poolisiidhaan ka Sumaalee kun. Deengadda Caamuq bakka jedhamtutti dhukaasa jalqabame. Booranuma bakkuma isaanii irratti dhufanii yaadanii booranii dha'ee ofirra deebisee ofirraa ittisee kaleessas akkasuma har'as akkasuma waraanii deemaa jira jechuudha. Naannoo Caamuq isaan bakka sadiitti lolli ta'ee bakka sadeenitti Booranumaatti injifate. Hanga sa'a kanaatti gara Booranaatti lubbuu dhabe nama 5. Gara isaaniitiin nan baay'ee ta'uu ni danda'a. Lakkoofsan agas jechuun meeshaan eegameellee baay'ee namillee baay'eedha. Kanaafuu lolli kun lola bareedaadha gama kennarraa kun qabu.
Caamuqitti manneen gubatantu mul'ataa ture. Mee caamuk keessaa ka gubataa ture kun maali? Ka gubatu sun gandi isaaniitiin isaan keessa baasanii guban jechuudha. Gama biraadhaan ammoo jarri kun meeshaalee waraanaa gurguddaa fayyadamuudha kan jedhamu. Meeshaa attamiifaati kan warri kun fayyadaman? Oromoon Booranaa attamitti dura dhaabbatuu danda'e meeshaa gurguddaa kana dura? Meeshaan isaan fayyadaman meeshaa gurguddaadha. Isnaapperaa meeshaa gurguddaa fayyadamanii meeshaa gurguddaa san kalaashumaan dur dhaabannee ofirraa ittisaa jirra jechuudha. Gargaarsa waaqatiin. Egaa amma lafa Booranaa bakka isiin dhufte qabatte sanirraati fageessaniittu galgala kana wal dura dhaabbataa jiru moo attam liyyuu poolisiin dhaabbachaateetti? Wal dura dhaabbataa jiranii aduun diinaan caamuuf tulan. Ammallee fulaalum caamuk jedhamu san jiran jechuu? Akkas naannoo san jiran irraa hin fagaanne baay'ee. Egaa gama biraadhaan ammoo kan dhaga'amu gama mootummaa naannoo Oromiyaa ofiin jedhuunis kan dirmate hin jiru. Loltoonni wayyaanedhaa sammuu callisanii dhuma itti ilaalan yeroo lolli kun Oromoo irratti geggeeffamu jedheetu uummanni Oromoo Booranaa gama garaagaraan iyyataa mee dirmannaan gara mootummaan ta'e jira. Oromoon wanta jirtu Booranaaf dirmatuu qabaa jetta. Karaa mootummaatiin hanga ammaatti birmachaan tokko nu agarre hin jiru. Mootummaan jiddugaleessallee taa'ee daawwachuu malee wanti akka inni Booranaatti gargaarsa dhibiin hin jirtu. Biyyi fudhatamaa jiru kan Oromoo waan taateef Oromoon akka Oromootti Booranaa birmachuu qabaa jedha. Oduudhuma wal fakkaatuun lolli weerara daangaaf duguuginsi sanyii liyyuu poolisii Sumaaleef loltoota mootummaa kunuunfataa wayyaaneen godina Harargee ba'aa aanaa Cinaakseen keessatti geggeeffamaa ture edda galgalas bifuma wal fakkaatuun kan itti fufee jiru ta'uu himan jiraattonni. Lola galgala edaa godina Harargee ba'aa aanaa Cinaakseen keessatti banameen Oromtichi tokko wareegamuu fi kanneen biroo danuun madaa'uu ka'eman Oromtichi magaalaa Cinaakseen lolli kunis akka irraa dhaabbatuuf deddeebisanii mootummaa naannoo Oromiyaa jedhee kan of yaamu qaama OPDOtti iyyatanillee deebii ga'aa kan hin argatin ta'uu fi uummanni Oromoos akka isaanii dirmatuuf kadhaammatan Oromtichi aanaa Cinaakseen haala waliigalaa rakkoo uummata Oromoo godina Harargee ba'aa magaalaa Cinaakseniif naannoo sanii mudatee jiru akka ittaanu kanatti gara nyaattoon dubbatu. Galgala kanatti godinee bakka jaannam tokkoddee nam lama dhaawa'aadha. Maxamed Indoo aradaa Nadalee Khaysa dhaawa'aa ta'ee jira. Midhaan tokko aradaa Xasan Ayidoo dhaawa'aa ta'ee jira. Midhaan tokko karaa godinee magaasaa deemee jira. Akkanuma nu oofuu jiranii rabbumaa qabnaa jira. Lolli kun ilaan maallee itti fufee jira jechuudha? Wali guyyaa tokko isa dhaabbate lola dhaabbatee jira guyyaa tokkollee dhaabbanne looni. Amma silaa warri OPDOdhaan utuu Oromoo bulchaa jedhu haga maatti takka waan Oromoo Cinaaksaniif dirmatan hin qaban jechuu. Guyyaa dhihoo mangiddoo fudhadheen godina Harargee ibil dubbiseen jennutti gaddannee lola gaddannee laaffannee namni keenya akkana madaawuu fiirsitajuu rakkannee waraana mootummaa fi yaannurraa dhoorkaa jennee gaddanne. Yoo isin akkasi gaafattan deebisaan warraa maali? Deebisaanis obsuma maali? Obsaa maali? Nama maraataa fiiguu jiru maal obsisaa? Ibsuma loolu jira malee obbidiyoo ilaa yoonal qiyyaame obsaa uma jechuu jiranii. Obsaa isin loola hin barbaadinaa jechuu jiranii. Kanaafni biraa jiru. Isaanis lola hin barbaadinaa ka jedhanii ka lola Oromoo bane liyyuu poolisiidha malee wayi Oromoon itti bantee liyyuu poolisiitti. Guyyaa tokko uummata Somaalee shaahida tahaa. Guyyaa tokko loola nuti hin barbaadne isaanuma ni looloo nuti jira. Nama dhawuu isaati mooraa isaa eegu fireenii dhawuu jirani. Miskiinaadhaa beekee hin qabne meeshaa gurguddaa hin qabne namicha karaa rabbumaa nurraa qabuu dandeenye malee gajjii seeyyoo. Bakka irraa godaanii bakka dhaqanii jiru waardiyaa Oromoo rabbi nu godhe Oromoo waldee ni dirmachuu jirti. Lakin OPDO waan dirmachuu jiruudhaa guyyaa kanaa ta'ee ishee loola kana nabbanan karaa tokko maallaqa baasanii waraana ni jiranii amaa qawwee kudhaa takkaa nurraa fuudhan har'aa. Eenyutu fuudha? Garanaara tokko hattu magaalaa Tilli taa'u maallaqa kannanii uummata ishee loola seenan nurraa dhoorki ishee loola seenoo deema booda nu dhufee qawwee keeyyan nurraa saamuu jiranii. Biyyaadii hoo qawwee torba nurraa fuudhe qawwee torbaan sun nama qawwee qabu hambisee qawwee kophaa fudhate har'aa hoo qawwee kudha tokko nurraa fudhate aradaa fiiroo qawwee afur fiiroo guddoo qawwee afur jacjaclee qawwee sadii maarree irraa fuudhee egaan walii shalayne qawwee kudha tokko nurraa fuudhe har'aa guyyaa kana wallaahi rakkoo guddaa nuti nu harkaa qabaa
oromo allah khayami dirmadi dirami ana kombaltani dirmate ana jekadoro ni dirmate ana gidini dirmadi dira awadaini dirmadi dira abda umani oromo morala nukhanu bakatara tawi dira male duru biya khana ilaaj jadana asira ko bido khara maqtina jidde wallahi khara bido khana firmani jana da janna firmani imanan azar ila amani. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo oduun keenya guyyaa irraadhaa armarratti obbeera walleedhuma kana isin afeeraa aga sagantaa keenya yeroo ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha. Tara ilina miranta anigantu garangalo oromo bitikawe sabil godi dawe orisa lafti jitte roka te walfitte si borsine fati siji idabidi sini soromo wa bidebidi sini soromo wa bidebidi sigala jenne si borsine abulu jenne si borsine fati siji idabidi sini soromo wa bidebidi sinjene dalo